Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu bakka jirtan maratti nagaan keenya kan jaalalaa kan haga'u jecha guyyaa har'aas egaa hayyootan keenya ilmaan Oromoo bakka jiranii walitti funaannee isin biraan gahuudhaaf yaada isaanii kunoo fullaanee jirra inshaallah. Egaa keessummoonni keenya guyyaa har'aa qabatee isiniif dhiyaanne egaa aktitoota keenya bebbeekamoo obbo Muhammad Hassan Saalii Iliyaas Obsaa Hassanii obboleeyyan keenya kun haala biyya keenya kana keessanii hordofanii akkaan baay'ee hordofanii qubas ni qaban jennee haga tokko abdii qabna. Kana waan ta'eef isaanillee yaada isaanii kana gaa'ee isiniif qooduudhaaf kunoo haala mijeessanii biratti argamanii jira waan ta'eef egaa isinillee haga dhuma sagantaa keenyaatti injatan waan haa ta'u isin jenna. Hayyee keessummoota keenya baga nagaan dhuftan gara madda nageenyaadha. Baga nagaan nu eegdan. Hayyee galatooma. Hayyee yeroo keessan kabajanii asin nu argamuu keessaniif galatoomaadha. Egaa waa'ee biyya keenya kanaa akkaan quba qabdan jennee haga tokko isin amanna waan ta'eef isinilleen waan biyya keenya keessatti deemu kana haga tokko obboleeyyan keenyaaf qooduudhaaf egaa inshaallah abdii isinirraa qabna. Mee obboleetti keenya Muhammad Hassan irraa hin eegala. Obbo Muhammad Hassan yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti hidhaan ajjechaan karaa hundaan hammaatee jira. Maqaa garaagaraa itti moggaasuudhaan maqaa feesbuukii maqaa shanee jedhu akkasumatti feesbuuk irratti waa hin taane maxxansitanii akkasumatti warra shanee deeggaruuf warra shanee jala deemu jedhanii ibsa dheengadda OMN irratti bulchaan godina Kamisee waan kenne agartee jirta. OMN gubbaatti nuti nama maqaa shaneetiin sossoohuu qabnee akkasumatti warra hin taane fuula feesbuukii irratti maxxansu jee namni illee akka yaada dhuunfaa isaa feesbuuk irratti maxxansine godhanii jira. Mee kanarratti wanti kun sababii maaliif ta'e jettee yaaddameeti? Hayyee galatoomaa gaa obboleeyyan keenya ulfaadha. Gaa kuni haalli ilma namaa tokko hoggaa si kuffisuu barbaadu hawaasi si jeequu barbaadu ammoo waan tokko barbaadu maqaa sitti sababata. Shaneewwan jedhamu kun amma faashina isaanii fakkaata malee inni isuma gaafa wayyaaneen haadhoon isaanii jirtu onoog jedhan sana adda bilisummaa Oromoo jedhan sana waan qabateefi uma duraan qabantu jalaan hafeenni jarri amma jiru kun akkaan ilaalutti warra ofuma isaaniitti qofa jiraachuu barbaadu jireenya isaanii qofa jiraachisuu barbaadu malee ummata akka mirga qabiyyummaa tanarratti biyya wajjin jiran tanarratti biyya qabnu tanarratti isaanillee akka abbaa biyyaa akka tahan hiyyaadanna fakkaatee aangoo qabaannan isaanumatu abbaa biyyaati isaanumatuun waa hunda jechuudha namni faallaa isaanii maa dubbataa maa isaan jalatti gad jees goobaanan san jee hin jiraanne yaanni isaanii maa yaada keenyan ala tahaa diktaatorummaa magaawwanni biraan jirtu kana natti fakkaata. Namni feesbuuk irratti har'a yeroo har'aa ijoolleen tapha ijoollee feesbuuk irratti maa barreessita akka duri ijoolleen ulee mana dura taraarta waliin jettu isaan fakkaata malee waan biraa waa uummata kanarratti badii argatanii feesbuuk irratti dhiisi fuula namaa ta'ee yaada olii yaada dhuunfaa ibsatutti jira. Kanuma gaa wanni isaan nama cinqaniif natti fakkaate gabaabinaan. Amma gara Saalii Iliyaasin darba. Mee Saalii ati yoo kanuma irratti qabsiisiiti wanti amma biyya keessa deemaa jiru fuul feesbuukii keessanii irratti yaada keessa hin ibsatinaadha. Akkasumatti maqaa adda bilisummaa godina san keessatti waajjira banatee sossoohaa jira waraqaa eeyyamaa qaba. Maaliif addatti barbaachisee maqaa garaagaraatiin akkuma Muhammad gaafate kan maratu hundaa'e maaliif uummata keenya sababa kanaan doorsisuun maaliif barbaachise sababa maalii wanni kun maatu duuba jira jettee yaaddameeti Saalii Saayifas? Wanti Itoophiyaa guutuu keessatti yookiin Oromiyaa guutuu keessatti jiru kan wallootiin adda jechuun hin danda'amu. Wanni xiqqoo takka adda godhu yoo jiraate kan walloodhaatiin
haasaa jibbiinsaa jedhamee kan barana mootummaan tumee hojiirra ooleeru sun jalqaba bakki inni hojiirra itti oole godina keenya walloodha jechuun hin danda'amu jechuudha. Kutaa Oromiyaa kaan yookiin Itoophiyaa kaan keessatti amma dura ni ofii kiyya haasaa jibbiinsaa kan jedhamee hojiirra oole sun namni yaada isaadhaa bilisaan ibsatu amma dura nama hidhame nagarre namatti gaafatame nagarre namni tokko immoo seera kabajuu yoo ta'e seerri jalqaba abbama seeraa sanirraa eegala mootummaa sanirraa eegala. Mootummaan gadi bahee maqaa adda addaa namatti moggaasee nama arrabsaatti waan hin jirre iyya namarra kaa'e. Garagalee immoo haasaa jibbiinsaa yookiin haasaa namoota walitti buusan waan jedhuun deebisee uummata hidhuun kun abbaa hirrummaa isa cimaadha jechuudha. Waan amma dura Itoophiyaa keessa hin jirre kun aangoo isaaniidha akka ulleetti yookiin akka meeshaa dhuunfaa isaanii uummata ittiin rukutuudha. Wanni isaan amma oofuu jiranii bifuma waliigalaatiin duula wanni deemuu jiru duula Oromummaa irratti deemuu jiru jechuun hin danda'ama. Ijoollee sabboontoota ija qaban uummataaf dubbatan warra akkasiidha qabanii hidhuu jiranii duula karaa lamaadha. Duula biyya keessatti qaamaan gama sooshaal miidiyaatti kaadiree isaaniidha bobbaasanii jechoota fokkisoo arrabsoo akka namni dubbanne immoo warra biyya alaa afaan qabu waan fakkaatuun bifa akkasiitiin kan deemuu jiranii duulumaa jechuudha kun wanni isaan amma oofuu jiranii san fakkaata. Wanni isaan oofuu gabaabatti yoo dubbatu barbaanne duula wanni Itoophiyaa yookiin Oromiyaa kaan waan Oromiyaa kutaan Oromiyaa kaaniin deemuu jiruun garaagarummaa hedduun qabu. Wanni garaagarummaa godhu yoo jiraate hojiirra oolmaa isaadha kan amma isaan jidduu sana godhan jechuudha. Haasaa jibbiinsaa san waan amma isaan barana hojiirra oolchessan sanumaan jedha duudha gabaabaadha. Hayyee obsa carraan keeti amma gaafiman isaan gaafate kanallee siifilleen ittiin kan maratti hundaa'ee sababa maaliif tahee wanni kuni maaltu duuba jira mee kanarratti hundaa'eeti akkasumatti namoota yaada dhuunfaa isaanii ibsatan kana jaamsuudhaaf hanguma uummanni keenya jabanatee wal dhageessisuu eegale kanarratti uummata keenya jaamsuudhaaf tattaaffii hedduu godhuu jiranii maaliif barbaachisee maaltu duuba jira jeemee waan kana keessa gadi bu'iitiin nuuf ibsu. Okay, duraan dursee carraan nu kennitanii madda nageenyaa irratti nu affeeruu keessaniif galatoomaadha. Asirratti wanni jechuu barbaade tokko yoo jiraate sabboontoota ija uummataa jedhaman akka guutuu Oromiyaa keessatti illee adamsamaatuma hidhamaatuma jiranii garuu kana walloodhaa kun adda kan amma hubachuu jiru kanatti wanti adda isa godhes jajjabinuma naannoo keenyaarraa natti fakkaata. Kutaa Oromiyaa kana keessaa yoo fudhanne kan nu dura dhaabbatan uummata godinoota nu dura dhaabbatan jedhanii kan yaadan uummata meeshaa hidhatu mana fakkaata mootummaan kun kanarratti immoo godini keenya sadarkaa tokkoffaa irratti akkasuma Karrayyuu uummata Gujiidhaa kana akkasitti uummata kanarraa sodaa qabanatti fakkaata mootummaa nama bilchinaaf hin jedhu kun garuu inni guddaan kaayyoo isaanii inni jalqaba Oromummaa tana malee wanni biraadhaa hin jiru jechuudha. Oromummaa tana gadi qabuudha. Oromummaa laanshasumatti jiran karaa dinagdeetiin laanshasaatii uummati keenya boqoo ol baafatee uummata biraatiin akka waliin qixxaanne kan laanshasuu barbaadu jiran jechuudha. Garuu har'a namni tokko feesbuukii dhuunfaa irratti waa'ee fedhii keetii hin maxxansin jechuun kun tasuma waan ta'uu simmi waan ta'uu miti kun jalqabu waan dubbatamu miti. Akka obboleessi keenya jedhee tapha ijoolleedhaa fakkaataa kun garuu jibbiinsiin walirraa qabnu kun hagam yoo guddate aangoon har'a qubaan korsiisamte qubaan sirraa bu'a garuu saba kanaa waliin akkamittiin jiraadhaa yaada jedhu namichi soo sammuu keessatti fudhatee gaarii natti fakkaata. Kanas ta'ee sanis garuu Oromummaan dhiiga keenya abbaan fedhe osoo samiin tun gadi hiiqxee dachiin ol hiiqte Oromummaa eenyumtu nurraa dhiquu hin danda'u. Kanaafuu yaada akkasiidhaa waan hin fudhatamne kana osoo murteessuu dhabanii gaarii natti fakkaata. Garuu hidhaa fi dararaan kun immoo daran akkam nama qara malee of duuba waan nama deebisu tokko jedhee fudhatanii akka dhuunfaa kiyyaatti yaadni na biraan jiru kana fakkaata.
Tayyee galatoome dhugaa baantanii nama feesbuuka irraa dha'uu jechuun har'a waalaayyoo miti jarri feesbuuka kana sababeeffatee uummata hamma dandeesse warra isaan hin deeggarre mana hidhaatti guuruudha jarri isa barbaadu jajjaamtuudha rifachiisuudha qalbii isaanii miidhuudha hamilee isaanii cabsuudha kanarratti xiyyeeffata jarri uummanni keenya immoo kana caalaa keessa dabree jira jilbeeffata fakkaatu. Gara Muhammadin dabartu. Obbo Muhammad ka guyyaa kaleessaa maqaa shiftaatiin bosona keessa ari'anii ammallee nu fixan hin hafne. Guyyaa har'aa kana jechuu ganama barii har'aa halixe kana jechuu aanaa jiillee dhugmuugaa bakka iddoo baadiyyaa wayii keessatti nam tokko sababa walitti bu'iinsaa inni illee numa qaba namaanii haa ta'u malee kun waan manguddoodhaan furamu waan lagni sun walitti yaa'ee walitti araatee furu. Garuu har'a makalaakayaan akkuma dur maqaa shiftaatiin nam tokkichatti makiinaa konkolaataaf meeqa fe'anii nam sana ajjeesan maqaa shiftaa garagaraatti moggaasanii jechuudha. Wanni kun uummanni keenya akkamitti ilaaluu qaba? Wanni kun yoo maaliif barbaachisee humna federaalaatiin nam tokkotti nam lubbuu nama tokkotti fe'uun konkolaataa meeqa gadi fe'anii ajjeesuun maaliif barbaachise? Maal of keessaa qaba? Kana biraan immoo ammas ittuma deebiin olaantummaa seeraa kabachiifnaa jiran afaan isaaniitti. Biyya keessatti olaantummaa seeraa ofii isaaniitti kabajaan jiran. Nama akka fedhan walgahii walitti hammaqaa mariisisaa jiran. Asuma deebi'ee ammallee uummanni bishaan dhugaatiif rakkataa jira. Karaadhaaf rakkataa jira. Osoo uummataaf osoo waan takkan godhin olaantummaa seeraa kabajna jechuun kun mee akkamitti ilaalama jettee adda fuudhinsi keenya Muhammad kanarratti hundaa'eeti lafa nuuf kaa'e. Galatoomi kama gurbayyoo har'a naannoo keenyatti ajjeesan sanii kan odeeffannoo qabatu makiinaa torbaan bu'an jedhanii. Makiinaa torbaan kun egaa ajaa'ibaati. Isa ajjeesanii nama sakaan sodaachisuudha wal qabatee na fakkaata malee nama tokkoof jecha makiinaa torba bu'u jechuun waan laafuu miti. Ajjeechaa isallee akkaan dhaquutti marsaniiti subii barii hoggaa jalanaan fajriin diimatee marfamtee irta bahe jedhanii hoggaa achii bahe harka kenne jennaan harka kennuun beenu jeeni gurbaan dhukaasatti banee fuula takkaan keessaa bahee hoggaa keessaa inni ala bahee gaa dugda duuban ammoo dhahanii faana deemanii gaa fuudhanii du'a isaa suuraa nama gartee carqii guddoo qarbata acha ultiin jaartisiisa malee immoo jaartii isaati fi isa tun horii kee jira achi fuudhanii irratti fuula shitti aananii darban jedhanii kuni uumatti fudhatamuu hin qabu. Kuni sanyii balleessii nama tokko nama seeratti dhiyeessuu danda'an booraa marsanii akka diinaatti diinummaan maal waan biratti kana godhuun kun uummanni Oromoo waan kana miidhassee jala gadi faginaan laaluu qaba. Diinni akka namaan hille waan fedhe yoo gooneef waan fedhe yoo sumaan jala buulle diinni akka nuun hille uummanni Oromoo akka nu sanyii Oromoo balleessuu deemu jarri kun kana beekuu qabanii. Waa'ee isaa wanniidha eenyu kan amma jette isa bishaan dhugaatii waan akkasii bishaan dhugaatii jarri yoo dandeesse irraa okuta soo malkaa kanaahu uummata Oromoo jilbeeffachiisanii of jala bushuuf osoo danda'ani isa samiitis hin kutan isa yaa'us hin kutan egalee waan isaan hin goon hin jiru garboonfata waan isaan hin goon hin jiru kuni waan isaan irraa eeggannus hin jiru warri immoo maqaa Oromootiin afaan Oromoo dubbatee naannoo keenya sila akka bushuudha ta'e kun sila ummata kanarraa dhalatee ummata kana keessatti guddatee siree sila ani akka kiyya osoo ta'e akkaan yaada kiyyaa ta'e biyya tanatti dhaladhee abbaa haati kiyyaas jiraate ummata akka seenaa takka dabarsee garaa kiyya qofa nyaadhee quufa osoo hin taane biyya tanaa waan itti yaadatamu tokko sila ummata dabarsanii irra jira. Garuu ummata hidhuu ummata ajjeesuu sodaachisuudha waan isaan ummata dabarsanii walii ilmaan isaaniillee dhaabuu deemanii dhaamsuuf dhiisuu deemanii gara biraatiin walgahiin maarree dhukkuba kanaa fakkeessanii kuni karama ummata Oromoo cabsaniini hoo ammoo warra siyaasaa jaan kan irra aananiini adda bilisummaa Oromoo akka isaan muuhatu roon itti hammaatte roon hin falmata muka sheenaa ho'aa itti dhukaasaa ho'aa faallaa kan akka uummanni falmataa jechuudha. Isaan inuu akka uummanni falmatee uummanni funyaan isaan qabataa godhutti jiranii kun amma dhiyaa kana naannoo sammatitti ulee guuranii billa namarraa hikkatanii waa hedduu dalagamu jira.
kun sila namni tokko biyya tanarratti dhalatee qabeenya uummataa kana akkanatti barbadeessurra deeffadhaa qabeenya keessa mana kaadhaa isa badii qabu seera daake seeratti dhiheessuu isaan ofufuu warra seera cabse sadarkaa duratti seeratti nama dhiheessuu hoo ammoo seera na bushuu hin danda'an maaliif isaan seera cabse wahuwan isaan irraa eegatanii jiru maddisa kanatti inuu ummatatuun seera kabajee hamma danda'a tokkotti of kabajee seeras kabajee biyyattii tanaas kabajee biyya teenya hin balleessinu nagaa ishii jabeeffatu qabna jetti yaada malee isaan osoo nageenyi ummataa boorahee isaan nagaan jiraatanii odoo ummanni beela'ee isaan nagaan jiraatanii odoo wanni fedhe haa baddu isaan nagaan jiraatanii aangorra kan isaaniif mul'atu tana waan biraatti ummata kanaa gara laafina qabaatanii hin mul'atan jeenee eeguu ani gama kiyyaa. Galatoom Muhammad Ulfaadoo gara Saalii Iliyaasin dabarsa. Saalii Iliyaas mee maqaa shiftaa jedhuun ammalleen uummata keenya fixaa jiranii rasiidii bakka jalaan banne maqaa shiftaa jedhaniin uummata keenya ajjeesuun ammalleen gaasilaa arguun dhabdanii jedhanii nama lubbuu nama tokkooti konkolaataa meeqaa humna federaalaa fe'anii ajjeesuun wama jiru ammaan duratti seenaan guddaan biyya keenyatti ittiin nu madeessaa turan maqaa shiftaatiin abboota keenya fixuudha lafarraa har'alleen kun waan akkanaa kanan mul'ate yeroo ammaa kanarratti osoo biyya ajjeesuun mohammu osoo jedhanii lallabaa turanii hangoo ofiitti mi'eeffatuudhaaf ammas gama biraatiin uummanni ambulaasii akkuma ammaan dura odeeffannoo tokko tokko qabnutti ambulaasiin yeroo namni rakkatee ambulaasiin dafee dhufuu fi dhabuu harmee ciniintiin qabee dahaaf irra jirtu akkasumatti ammallee bishaan dhugaatiidha wanni hamaan uummanni nama biyya keessaa baay'inaan himataa jiru bishaan dhugaatii kana uummanni bishaan dhugaatiidhaan baay'ee rakkataa jira boombaa irratti subii ganama bahee halkan gala jechuu halkan keessaa yeroo dukkanaa'e. Daa'ima xixiqqoo haawwan keenyaa fi abbootiin keenya yeroo dalagan shamarran xixiqqoo irra kaayyataniiti jechuudha. Akkasitti rakkoo cimaa keessa jira. Kama biraatiin misooma jettee jirre harkanii guyyaa dibbeetumaa jirti. Mee kana uummanni keenya mee waan kana uummata keenya kana maaf akkasitti dararu? Kana biraan immoo olaantummaan seeraa kabachiifna jedhanii waan argan bobbocaa jira silaa dhaga'uu jirta. Mee kana maali kaayyoon jira kana? Kaayyoon jara jalqabuma gaara san diinummaadha. Kan amma shiftaa jiran kan ammoo gaafuma jalqaba waraana adda bilisummaa Oromoo akka hin galleef dhiibanii saaratan bitan. Mootummaa sababa tokko godhatee uummatatti miidhuu barbaada. Sababni inni ittiin godhatu qabu immoo dirqama jalqaba duraadha. Waan shiftaa jedhamu yookiin bosona keessa jiraatee waan uummata shoror keessa jedhamee yaadamu waan akkasiidhaa keessa dhiisuudha. Sayyoon qabanne akkaataan itti uummata dararu hin dhibba. Jalqaba duraa isaan diina uummata Oromooti mootummaan kun nyaafa. San immoo akkaataa uummata ittiin dararriin waraanachi keessatti hambisanii. Kan amma osoo rakkoon misoomaa meeqa jiru asitti waan siyaasaa isaanii hojjetanii waan adda addaa hojjetanii. Jalqabumarraa akka tophachiisan barbaaddan. Ammas kan godhu jiran sanuma. Rakkoon biyya keenya keessa jiru jalqaba irraa kaasee hanga amma ga'u ilaa manni barumsaa haroo kaafnee bishaan dhugaatii kumatti ambulaasii wanni meeqa guutuun baadiyyaa ani keessa dalagaa irra wayita kan jiru manni barumsaa ni keessa baradde cufameera. Bishaan qulqulluun hin jiru. Kan bishaan hin qabne fageenya meeqa deemee barbaaddata. Boombaan jedhamu hin jiru. Karaan makiinaa jedhamu hin jiru. Namni dhalaan takka dahuudhaaf kaate wasakaa namni hidhatee sa'aatii 2 oofeetii magaalaa keessa sunis wanni hin taane karaan gizee jalqabamee ture karaatti hafee badee manni barumsaa gizee inni jedhamee ture manni barumsaa cufamee mana haakimii gizee jedhamee jalqabamee sunis ton ture hafe guutumaan guututti baadiyyaa keessatti misoomni wawuu takka hin jiru. Isaan ummata miidhuudha. Karaan ummata ittiin miidhan tokko akkuma jenne kana shiftaan jiraachuu qaba. Shiftaa san maqaa shiftaa san godhatanii ummata ittiin dararanii. Shiftaa kan jedhamu nuyi shiftaa amma dura hin beeknu jalqaba warraa kan amma kun shanii suna kan amma shiftaadhaa san akkasitti xumurre shiftaan kan amma isaa shiftaa godhatanii ittiin hojjetan sun ejjennoo tarkaanfii tokko ittiin tarkaanfatanii yoo shiftaan hin jiraanne hin dhiba akkamitti akka uummata ittiin dararanii jalqaba duraadha. Egaa akkuma amma jenne kana gaafa shiftaan wanni keessa jiru maqaa shiftaatiin san daganii uummata nagahaadha
tumuu, mana hidhaatti guuruu, hawweerraa hiikuu, karaa bobbahee galuun rakkisuu waan akkasiiti. San maaliif godhanii maaltu duuba jiraan isaan diina uummata Oromooti jalqabuma duraadha. Uummata kana koltoonfachiisanii fedha isaaniidha. Waan fedhan san akka itti gaggeessanii jechuudha. San gaggeessuu akkuma jenne kun shiftaa jenne kan amma dinagdee akkuma jenne kana isinii hime kan amma rakkoo bishaanii kan mana barumsaa, mana haakimaa waan adda addaa kun akkuma cufametti jira. Gabaabumatti kun daranuu gara duubarraa tarkaanfii hedduu duubatti deebi'eera. Kan ammoo furmaata isaatis fuula duratti nama dubbannaa furmaanni isaadha ummatuma. Ani gabaabaatti kaniin jedhu isaan diina uummata Oromooti mootummaan kun. Kana ummanni falatti godhuu qaban jedha. San immoo duubatti hin deebinaa kanuma jedhanne hedduu dheeressuun barbaadu. Ulfaaduu gamma obsaatti dabarsinaa obsaa gaafisiif hin dabala. Yeroon keenya waan nu jalaa deemuu jiruufu. Ka shiftaa kuni sirriitti keessa gadi beessa jennee aga tokko abdannaa shiftaa maqaa shiftaa kanaan uummata keenya fixuun hallumallee ni jirti. Irraa dubbanna jechuudha waan kana har'a carraa kana arganneerra. Har'alleen ammalleen bishaan kanaan ni agartaa wama waliin hojjechaa jirru baay'ee uummanni keenya dararamu jira gama bishaanii kana. Ammalleen gama biraatiin hidhaan akka itti fufaa jiru kana uummanni keenya hidhaa itti deemaa jiru kana osoo hin jilbiifatin akkamitti ofirraa ittisuu qaba. Osoo hin jilbiifatin kan biyya keessaa biyya alaa sagalee akkamitti walii ta'uu qaba. Akkamitti wal bira dhaabbatuu qaba. Isa kana mootummaan amma bilchikinnaa kuni rifuu dibbee inni dhabu kana rifatanii osoo jilbiifatuu hin qabne akkamitti waan kana yaada uummata keenya rakkoo uummata keenya akkamitti ibsuu danda'anii waan kana irratti dabaleeti nuuf ibsitiin jenna kana sadan irratti. Okay, asirratti wanni jechuu barbaade tokko ilmi hojii abbaa ofiidhaa kaafata. Abbaasaa qotee bulaa ta'e ilmi qotee bulama. Yoo abbaan hojjetaa mootummaadhaa ta'e ilmi hojjetamu mootummaa sani kaayyoo isaatii abbama godhataa jechuudha. Mootummaan nama bulchaa jiru kun wayyaanee jalatti guddate jechuudha. Kaayyoon isaatii ta'e kaayyoo wayyaanee san qabatee deema. Mootummaan wayyaaneedha. Duubatti deebisa mootummaan wayyaaneedha. Adda bilisummaa Oromoodha Onog jedhee karaa Onog shiftaa dha'uutiin mootummaa biyya alaarraa maallaqa sassaabatu ture isa hanqateetti Alshabaab qindeessuu ture jechuudha Somaaliyaa keessatti. Baraak Obaamaan dhufee siyaasaa isaatii kanatti qaqqabee Alshabaab san dhaabsiseen boodatti maal godhe Ahabaashii fuudheetti naqee jechuudha Itoophiyaa keessa. Kuni ammallee sirnuma sani jechuun wanni deemuu jiru. Gaafa walii galtee Eertiraatiin waliif galan booda biyyatti galanii kan ganan adda bilisummaa Oromoodha akka bosonatti hafu achiin booda shiftaa shanee jedhanii maqaa kan nu moggaasuudhaaf kaayyoo isaanii jalqabuma. Garuu wanti kun ammallee tokkoffaa adda bilisummaa Oromoo irraa sodaa guddoo akka isaan qaban beeksaa mul'isa. Kun immoo waan dhibbaan dhibbatti mul'ataa jiru. Garuu isa amma ajjechaa namaa kanarratti kun waanuma duruma ture mootummaa Minilikiin qabee har'a baatee keessatti iddoo hawwata turizimiirraa jedhanii fannoo nama gabaa baatee kan nyaatan kun dubbiseera magaalaa baatee san keessatti kun maali nama tokko gabayaa keessatti bakka ummati gabayaa bu'etti nama keenya ajjeesanii fannisuu turanii jechuudha. Kun maaliif barbaachisa? Ummata san ittiin sodaachisuudhaaf. Lubbuu nama takkaatiif federaalii makiinaa torba erguu jechuun biyyaa fi biyyatu wal loluudha. Lubbuu nama takkaatiif kun ummata ittiin sodaachisuudhaaf lammaffaa ummata keenya san sodaa kana keessa isheenee jilbiifatee akka isaan duukaa hiriiruuf. Ni beekan jechuun ummati keenya akka isaan jalan hiriirre waan san mul'isaa jechuu dhufne. Har'a ummati akka mootummaan akka ummataa ta'aniiti kan bulu jiru. Mootummaamti kun kan jeequmsa uumuu jiru isa, kan ummata doorsisuu jiru isa, ummati akka mootummaa sanitti seera kabachiisuudhaaf taa'u jira. Mootummaa seera booressuu jira. Kanaafuu mootummaan amma jiru kun ummata Oromoo diinu ummata Oromoodhaa jilbiifachiisuudhaaf malee ummata Oromoodhaa sammuu ol qabuudhaaf tokkollee yaadee hin beeku gochaanillee waan agarsiise tokko hin qabu jechuudha. Sirna abbootii isaatiin bakkee ittiin guddate sirna wayyaaneedhaa kanuma fuudheeti nurratti leellisuu jira jechuudha. Isa kamtu jira misoomni hin jiru. Ummati keenya irraa bishaan dhugaatiidhaa dhabee kunoo
Ganda Garbii keessatti illee akkasuma maddii Jiilee Dammuugaa keessatti illee akkasuma mootummaan uummataaf yaadeen beeku. Mootummaan amma jiru kun paartii keessattuu paartiin bilisiginnaa jedhamu kun uummataaf yaadeen beeku. Wanni inni yaadu jiru sammuu isaatii fi filannoo kan akkamittiin darbaa waan jedhu. Filannoo jechuun immoo sila uummata waan inni barbaadu duukaa hiriiranii bajata qabaatanillee godhanii bajata yoo qabaachuu dhabanillee bajata hin qabnu jedhanii uummatarraa illee sila uummati keenya durumaan dursee yoo warra karaa makiinaadhaa ganda kanaadhaa isheen jedhame uummatatu qofforeeti isheena. Gaafa tokko mootummaan ofi ta'eeti daandii tokko nuuf baasee hin beeku jechuudha. Naannoo Amaaraadhaa keessa garuu eessa yoo deemte hundumaa bajata mootummaatiin ijaarama. Kanaafuu diinummaa uummati keenya immoo waan kana akka hin jilbiiffanneef akkaataa inni itti ofirraa qolachuu qabu akkaataa inni itti waliif sagalee ta'uu qabu kan biyya alaa kana keessa jiru haga dandeenyeen uummata biyya keessa jiru sagalee ta'uudha. Biyya keessaa sun immoo bakka jiru ilaameedhaan walii galee tokkummaa isaatii cimsatuu qabu. Mootummaan amma jiru kun kaayyoon isaatii inni guddaan uummati walloodhaa kun osoo ka'ee lafaa isaan dhukaasatti wal banee kaayyoo isaatii guddaan galmaan ga'aatti kaayyoo isaa kana. Maaliif Amaariin maal jetti jeete ya gabayaa girgillalee baay'ee machaa jetti. Walitti bu'iinsi gabayaadhaa hattuudhaaf ni mijaawaa. Waan akkasiisaniif jechuun mootummaan kun kan fayyadamuu barbaadu. Garuu uummati keenya hanga danda'e tokkotti karaa seera qabeessaan falmatuu qaba. Inni hidhaatii fi doorsisaadhaa uummata keenya yoomiyyuu duubatti deebisuu hin danda'u akka kiyyatti. Kanaafuu uummati keenya Hayyee obsa galatoomii ulfaadhu manni keenya akka baantu karaa seera qabeessan haga danda'e akka jarri baantu miiraa keessa galee uummanni keenya miira keessa galee waan adda addaa hojjetee akka jaraaf haala mijeessine akka baantu karaa tasgabbaa'aa ta'een haga danda'e mormuudha. Kan immoo daggala jiruu kokkee wal qabanii san deeggaruudha. Falli kana malee waan hin jirreef yeroo ammaa kana argaa jirra waan ta'eef akkasumatti miidhaa ganda isaa keessa jiru kallattii hundaan uummata keessaatiif sagalee ta'uudha. Gama nama miidiyaatti fayyadame sooshaal miidiyaan Oromoo har'a kumaatama. Miidiyaan Oromoo waan ta'eef dirqamaan feesbuukii isaanii irratti yoo dhawwaman gam keessaatiin miidiyaalee garaagaraatiin qaqqabsiisu rakkoo ganda isaatii kanarratti dammaqee uummanni keenya hojjetu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aa sagantaa keenya asumarraa goolabna. Egaa guyyaa biraa.